Barnoota baradhaa yaa ilmaan muslimaa. Barnoonni ifaadhaa barifaa dukkanaa. Amma barnootaanii namni wal dorgoma. Maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Barnoota baradhaa yaa ilmaan muslimaa. Barnoonni ifaadhaa barifaa dukkanaa. Amma barnootaanii namni wal dorgoma. Maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Maqaa rabbi keenya mooticha olaanee isaanin jalqabaa osoon achiin kunne nagaa yaa rahmata nabirratti buufne aalii fi sahaaba taabi'ootas jenne muumintoota hundaas fajalaan hambifne irra haa jiraatu khalaqoofsan qabne caalaa ambiyyoota cufa waan ergame isaan eega rabbii dukkanarraa baane achi deebi'urra rabbiin maqanfanne dukkanaan filannu ifnan alakkifne wallaala baqanne filanne qarooma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Barnoonni maantana babal'atee barii sheekanii darasaa malee maas qabirii eegalee barnoota shamaraa daradarri ayyota abboonnis warri qaabu arri barnootaan saammanna hanga hafte umrii jedhanii baracha jira yaaboo jarri wallaala kanaan waa gadin seennu qabri hanga addaan barru hamaadha fi gaarii ammallee deebisa nakirii munkarii jedheen lafaa ka'e warri qaabu surrii warri yaanni isaanii akka abaa bakrii hatooftaati baasuun dandeenye kaafirri meeqa jira akka Khaalidin Umarii warri itti qabsaa'e dhabamsiise sharri dhiira fakkaachuun beekadhu waan gaarii itti yaadu dhiirri gaarri ni diigama barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Barnoota baradhaa yaa ilmaan muslimaa. Barnoonni ifaadhaa barifaa dukkanaa amma barnootaanii namni wal dorgoma maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Yaa madda haraashi jabeessaa barnootaa abshir wallaalummaa tana keessaa baata hammasi dubbatus booda irraa hanta ganamuu galgalu waa barattee dhufta iflaali meemmaahu bakka dur wayyirta shaadaa lamaanii fi akkaataa solaataa soomanaa fi zakkaas ni barta akkaataa budaadha fi zirii wanni kajennoota ka'ee tantee dhufnaan birraatti karaata yoom nama halaala barbaaduu jinqamtaa khitaaban aflaali hin jettuun xaaqutaa sobaan nyaachuu isaanii eega bartee beeytaa bakka shirkii dhiiftee namallee dhorgita meegallaalii yaaboo faayidaalee barnootaa yoo qalbiin gallaalte atuu ni agartaa hunda firraa hartaa raroolee gabrummaa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Barsiisuu jabaadha darasaaf sheekonni sirritti xiinxallee baasuu qabna cilmii barnoota qulqulluu kan hin qabne mamii ragaa qabatama irra nama yaamii ati rabbiif jecha nama barsiifnanii niyyaan tee quraana ol qabu taananii maaluma si hafe yaaboo gaafasanii kasitti dhaqqabuun jiruu sadarkaanii irra caalaa nama taate gaafasanii khabaree barsiise irra caalaa keessanii jedheeti dubbate Muhammad Amiinii irraa jiraatu rahmataa nageenyi. Nam tokko barsiisu waan laftuun sehini baranii barsiisuun dhaalma yaa rahmaanii gabayaa dhaqanii bitaniin sehini yaa warroottan carra kana argatanii yoomiyyuu galata rabbiin dagatini jabaadha akkaanii firra dhoorgaa ni'maa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Barnoota baradhaa yaa ilmaan muslimaa. Barnoonni ifaadhaa barifaa dukkanaa amma barnootaanii namni wal dorgoma maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa. Nam tokko barsiisu hin sehin waan laaftu waan warra keetii fi qabeenya sii jaaltu dubbii tanarratti warra gaanuu taatu waan nabiin dubbate namuu haa yaadatu nagayaa rahmanni irra haa jiraatu gaafa duulaa wajjin aliyyi ergatu dhagahii qalbiidhaan waan inni dhaammatu durri wanni ati itti isaan yaamtu shaadaa lamaanirra dura haa eegaltu shaadaa lamaanirra dura haa eegaltu ammallee salaata zakallee haa taatu tartiiban dubbate hunduma isaaniitu guutuu isaa himuudhaaf yeroon xiyyan footu
hanga haajatiyya qofa fudhachuutu naddirqama tahe atuu narra laaltu rabbiin nama tokko siin qajeelchuudhaatu bardiddii magaalaa sadaqaa kennatu senirra sii caala jedhe yoo dhaammatu haajantiyyaasi takkanna ariitu barsiisaa barsiiftu jajjabaattu amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa wayyaa barsiisota jabaadhaa barsiisaa wallaalli hundiinaa sinurraa buqqisaa jireenya dukkana siin namarraa ibsaa mootummarraa hanga jaarmayaa hawaasaa bu'urri isaanii sihiyaa barsiisaa beekumsaan xiyyaarri deema hawaa keessaa wantoota sochoosan dinagdee hawaasaa warshaaf kompiitara inuuf irraa dhiisaa barsiisaa akka tahe hubadhaa maddasaa yoosaa kennanillee ji'atti mindaasaa wanni feete wallaahi kafaltu gatiisaa isa rabbumaatu akhiraa badhaasaa yoo rabbitti amane qabaate ikhlaasaa isa gammachiisa boruu rabbiin keenya barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa barnoota baradha yaa ilmaa muslimaa barnoonni ifaadha barifaa dukkanaa amma barnootaanii namni wal dorgoma maaddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa namni hoggaanii fi jalqabuu adeemsaa gufuu adda addaat isa gufachiisaa qaamurannoo qabu laalaasan liqimsaa kayyoo galmaan gahu qofaatu yaachisaa obsaadhaatu dhuga barsiina goromsaa kanaatu bara malli'isaa durrobee guuttateet barsi gammachiisaa asumatti ammas durroba sandhaamsaa akkatti jarjara namaa hifachiisaa kumma sheena jedhe isa gurgursiisaa hoggaa bitee fide ammas qalammeessaa goromsi waan dhiisu ammas amalesaa jarjaraan haadheetu ifirraa lakkisaa booda gurgureetu mataan dhabamsiisaa namni obsa qabu useeti kunuunsaa osoo akkasi jiru dhalee gammachiisaa aannan isaa dhuge warra isaa obaasaa durumte mammaaksa barabboonni keenya barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa mee obsaa yaalammi obsa warroomanii jedhan ammaa soggaa dhaamsanuu dhaamanii miilaal bishaan kana tooftadhaan waadanii ibiddaa fi isa jidduu waa kaayanii silaa waa bilcheessu dandahuu bishaanii hantuuta barreerra deemuu yoo arganii barreessentu cabaa ittuma dhiisanii hanga achirraa bu'uu numa eeggatanii silaahu achirra taa'u zalaalamii nama sidhiibatu hoggaa gootu shanyii amata si dorguu deema namne suni usii facaafadhu wajjin dubbatini gowwaa akkasanii haa barbaaddatanii ka dubbiidhan yeroo jala dabarsanii ni dhufti yerooni hin haftuuf gonkumaa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa hoggaa hanga haaja teetii facaafatte wanni facaafatte hundi sii magarte osoo akkasit deemtu caamsan hoggaa dhufte hoggaa san silaahu dalagaan dhaabbatte sen booda agarsiifta maaliikka dhalate hoggaa inni diqe si jecha boorate ati jaalaalte ustee biraa kutte waan sodaatte seha hoggaaniif callifte akka ati hayyu isaa olii taate inni beekuu duuba yoo madda baafate osoo ooftu duuba dubbiin wal fufuute bahara seenaadhaa keessa nageessite caalaa ilma namaa rabbiin ergate haalaan lumee gari waan isa mudate keessatti ilaalta daawwitii godhatte waamee qabaaddate namni diiniin deemaa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa barnoota baradha yaa ilmaa muslimaa barnoonni ifaadha barifaa dukkanaa amma barnootaanii namni wal dorgoma maaddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa gaaf nabiin ergame makka jiru sanii irra haa jiraatu rahmataa nageenyi mootootiin kuffaara warri gaafasanii dhagahii gaaf tokko waan isaan godhanii nabiin kaabaa duuban osoo salaatanii isaan nama torba beekee jarri sunii isuma salaatu deematti dhufanii gaala eenyu dhalee dilloonuu fiddanii jennaan ka'ee fide hongayaan isaanii akkasitti dillu sanirra kaayanii sujuudarra jira inni yeroo sanii
maali singodet akkana gootanii jetteet irraa fuute eegas faatumaani eegas sujuudarra ol jedhee nabiini irra haa jiraatu rahmataa nageenyi silaa isaan kanan dubbii barbaadanii arrabaa fi ulee isarraa eeganii ajjeesuu barbaadan sababaa kanaanii ammoo nabiyyiini hin dubbanne humaa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa hoggaa beeku nabiin waan deemaniif jarri dubbii wajjin goone ahmadul muqtaari qasaan irra jabaa qaba rabbii gaarii hayootti himatan nama baasu aarii sanitti kadhate dhagay booddee sharrii yaa rabbitti fidi ahmad abaarii ahmad torba kakka yusuf gaafa durii jedheetti kadhannaan numa dhufee barii bonnittuma fufa dhufe dabra barii osoo jedhu fite kaadhaa re'ee horii waan nyaatan dhabanii dararaame jarrii bakti nyaatu tahee dhihanaa faxarrii kanasiitu fide ifirraa sobbarii dhiirti barsi maleen jirtu seete durii eessaa ifi tuyte jaalallee jabbaarii suma kaasee barii ifi duraanuma barnootaan nu tolche yaa rabbi khaatimaa barnoota baradha yaa ilmaa muslimaa barnoonni ifaadha barifaa dukkanaa amma barnootaanii namni wal dorgoma maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa eegas booda jarri raqasanuu dhabee lafeedha fi kalloo barbaadu jalqabe namuu deemee isaan kana wali qabe ibidda bobeesse achi keessa gubee eega baasee booda daakatee arraabee sibateettiin bula mala biraa dhabee namni wallattaahee laffatee gaggabee hoggaa gara samii ijasaa ol qabee aaratti fakkaatti waa arkuu dadhabee hoggaa namayyuutu garri goran dhibee abii sufiyaantu mataasaa qaqqabee gara nabii dhufee waywaatu jalqabee rabbii kadhuu jennaan harkasaa ol qabee akkasitti rabbi ummata dhaqqabee jajjabaa qaqqabee halaaffisee humnaa barnootaan nu tolche yaa rabbi khaatimaa jarri torban nabii akkas godhan sunii guyyaa lola badriit dhuman hundi isaanii eela badriit tahee awwaalchee isaanii siif galcha galata harkunoo rabbiini kanaafuu eeggadhu atis nama diini humnan qaba jette isaan hin miidhini bakkan teessuu dhalme ni deemti yerooni booda bakka seentuu dhabda lubbuudhani warra dir'uu lama hirriba kutanii kaani sedhaan hidha kaan uleen tumanii hafeedhaan ajjeesa kaan biyyaa baasanii akka taate ilaalme buddee jaraasanii carraasaan ittaate baqaa fi dhumuuni hin irraanfatinga warran baanusanii warra qommaan deeme gurratu hadaami osoo hin dhufini biyya teenya tanaa barnootaan nu tolchi yaa rabbi khaatimaa barnoota baradha yaa ilmaa muslimaa barnoonni ifaadha barifaa dukkanaa amma barnootaani namni wal dorgoma maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolche yaa rabbi khaatimaa barnoota baradha yaa ilmaa muslimaa barnoonni ifaadha barifaa dukkanaa amma barnootaani namni wal dorgoma maddana raashitu jajjabaatte amma barnootaan nu tolche yaa rabbi khaatimaa